Tolee, akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Hijiraatiif Microsoft Word barnoota Microsoft Word yookiin dookumentii akkamitti akkaataa ittiin barreessinu edit akkamitti akka goonu afaan Oromootiin waliin kan ilaallu ta'a. Hordofaa. Jalqaba irratti Microsoft Word banachuudhaaf start irratti kilik goona. Start bakka jettu kana irratti kilik goona. Achi booda all apps bakka jettu kana irratti kilik goona. Window 11 waan ta'eef all apps kan jedhu kana na baasee window 11 gadi window 10 window 8 fayyadamtu taanaan all program kan jettu barbaadanii kilik irratti gootu jechuudha. Window 11 fayyadamaa waan ta'eef all apps kan jettu irratti kilik godha. Achi booda Microsoft Office kan jettu scroll gochuudhaan isii kana Microsoft Office kan jettu irratti kilik godha. Then Microsoft Word 2010 kan jettu ani Microsoft Word nan fayyadamaa jiru Microsoft Word 2010 waan ta'eef achirratti kilik yeroon godhu banaa jechuudha. Kunoo Microsoft Word peejiin isaa blank ta'e yookiin bakka duwwaa ta'e na banee jira jechuudha. Kun peejii yookiin interfeesii isa jalqabaa Microsoft Word jechuudha. Wantoota baay'eedha asirratti kan ilaaluu dandeenyu. Jalqaba irratti kan arginu file kan jettu kun taabii jedhamte jechuudha. File, home, insert, page layout, reference, mailing, review, view warreen jedhaman kun taabii jedhama. Ribbon tab jennee waamnaan jechuudha jira kana. Ribbon taabii kana tokko tokkoon jiraatiin filannee home irra jirama. Kan irratti kilik ta'ee jiru home jechuudha. File tokko tokkoon isaaniitiin haa ilaallu. File kan jettu kana irratti yoon cukaase save as, open, close kan jettu kun ni mul'atte jechuudha. Faayila kiyya save gochuudhaaf save as locationin filadhe irratti locationin barbaade irratti save gochuudhaafis ni jira. Open jechuun faayila banuu yookiin dookumentiin duraan barreeffadhe save godhadhe banuudhaaf kan na fayyaduu fi kan amma banamee jiru cufuudhaaf close kan jettu irratti kilik gochuudhaan cufuu danda'a jechuudha. Home irratti haa deebinu amma home irratti wantoota baay'eedha kan nu argannu. BIU underline kan jettu kun barreeffama kiyya barreessinee kaane booldii gochuu, itaalikii gochuu fi U means underline jechuudha. Underline gochuudha. Fakkeenyaaf barreeffama asirratti haa barreessinu. Hello everyone. Hello everyone. This is Hijiraatube. Please fakkeenyaaf kana barreessee ka'ee maal wantoota garaagaraa asirratti ergan barreessee ka'ee select gochuudhaan raawwachuu nan danda'a jira. Fakkeenyaaf hello everyone kan jettu kana select gochuudhaan under home tab B yoon tuqe boldii ta'a jechuudha. Barreeffama kiyya kana ni gurguddisaa jechuudha. Barreeffama kiyya kana ni gurguddisaa jechuudha. Next amma select goone size isaa guddisuu yoo barbaade size isaa guddisuu yoo barbaade kunoo lakkoofsa 11 bira kan jirtu kanarratti kilik goone size barbaadne irra kaa'uu dandeenya jechuudha. Hanga barbaadne guddisuu fi xiqqeessuu ni dandeenya jechuudha. Wantoota baay'eedhas keessaa kan hoomii jalatti wantoonni kun yeroo argamanu insertii jalattis wantoota baay'eedha kan argamu tokko tokkoon jiraatiin kan ilaalu ta'a jechuudha. Ammaaf booldii underline fi itaalikii kan jedhutti daballee itaalik kan jedhu underline taane kan jirtu kana I mallattoo I kana yeroon kilik godhu itaalikii naa godha jechuudha. Istaayilii itaalikiitiin naaf barreessee jira jechuudha. Istaayilii maaliitiin naa barreesseera? Itaalikiidhaan naa barreesseera jechuudha. Hambiraa barreeffama kiyya kana istaayilii barreeffamaallee jijjiiruu ni danda'a. Istaayilii barreeffamaa kana amma maalirra jira? Kaaliborii kan jedhu kanarra jira jechuudha. Kaaliborii kan jedhu kana times in new roman yeroo baay'ee kan gorfamu times new roman kan jedhu irra taa'uu qaba jechuudha. Times new roman
haala kanaan taa'uu qaba jechuudha. Barreeffama kana jala sararuu yoo barbaade jala sararuu yoo barbaade U kan jettu kana bira kiliik yeroon godhu mallattoolee garaagaraatiin yookiin bifa garaagaraatiin lama yoon jala sararuu barbaade sarara ciccitaadhaa yoon jala sararuu barbaade asitti argamti jechuudha. Akkasitti lama jala sararuus ni dandeenya jechuudha. Tolee, barnoota har'aaf asitti nu ga'a. Gara fuulduraatis waan baay'ee ilaalaa deemna waan ta'eef subscribe, follow nu gootanii mallattoo bell icon kiliik gootanii nu hordofuu dandeessu. Yeroo gaarii.